Kabaja dubartoota 20 gurgureen mana ijaarradhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 haga 7tti seeraan baradheera. Kutaa 7 akkuma gaheen garuu aadaa mana keenyaa kan ta'e abbaan koo qaba waan na ta'eef filannoo lama nuuf kennuun yookiin heerumuu yookiin immoo biyya hambaa deemuu jechuun akkuma obboloota koo gaafate. Obboloonni koo warri kaanis dursanii gara biyya hambaatti akkuma bobba'an anis sa'aatii kanatti heerumuu kiyyarra biyya hambaa deemuutu anaaf mala jedheen barnoota kutaa 7 addaan kuteen umrii waggaa 14tti umriin koo waggaa 18 darbeera jedhameen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Abbaan koo haadha kiyya waliin haadha manaa 3 qaba. Rakkoo obbolaa hin qabnu. Yoo xiqqaate waliigalaan obbolaa gara 19 dhiira 12 fi dubartoota 7 taana. Isaan alatti ijoolleen lamni abbaa koo jalaa erga jabaatanii guddatanii jalaa miidhamaniiru. Kana irratti immoo abbaan koo nama hojjetu of danda'aadha. Baadiyyaadhaas magaalaas lafas ta'e mana akka garaatti ni qaba. Biyya hambaatti ergurra darbee yeroo nuti waa guduunfannu biyya keessatti lafa qaburraa kan magaalaa yookiin immoo baadiyyaa kan feenuun mana akka ijaarrannu jireenya akka qabannuuf gahee keenya nuuf kanfalaa. Maarree maatii keenya keessatti ijoollee abbaa tokkoo taanee haadhaan gargar warri taanu akka obbolaatti nagaa wal gaafannee walitti deemnus haa ta'uutii garuu wal dorgommii guddaa hojjetanii jijjiiramuu ajaa'ibatu nu gidduu jira. Baay'ee walitti naafna wal caallee wal arguurraa dhukkubsannee sireerratti wal arguu filannaa. Kana jechuun koo isiniif ni gala. Abbaan koo isa hojjetu isa milkaa'ee fi isa ta'eefiin sirriitti jaallata. Sababa ijoolleetti haatillee karaa abbaa keenyaa ni kabajamti. Maarreegaa anis biyya hambaa akkuma deemeen wal dorgommii kana keessa seeneen waggaa 3 akkuma hojjedheen abbaan kiyya naannawaa magaalaa Adaamaatii lafa naaf kenneen manneen kireeffamu kutaa 8 dhakaadhaan waggaa 3 keessatti uffata kiyya otoon jijjiirratiin ijaarradheen galeen immoo eebbisiisee. Kun egaa waan guddaadha. Warreen kaan kutaa 2 kutaa 3 ijaaruu dadhabanii liqii meeqa keessa galaniiru. Ani garuu booddee isaanii deemeen waggaa 3 keessatti kanaan gaheen abbaan koo anaa fi obbolaa koo maatii kootiif ilaalcha isaa jijjiiree ilaa kunoo akka abaluu maatii keessatti jedhamuun jalqabee hangan biyya hambaa jirutti mana ijaare kana gatii kiraasaa kireeffamee abbaa kiyyi fudhatee walakkaasaa haadha kiyyaaf laata. Ergan gara biyyaatti deebi'ee booddee garuu gatiin mana kanaa kan koodha. Waan hunduma lafasaas maqaa kootii jijjiiree abbaan kiyya 100% qabeenya koonaaf godhe. Maarreegaa akkuman mana eebbifadhee deebi'een abbaan koo kanaan booddee otoo heerumteeyyuu sirraa bareedanaan jechuun yaadanaaf dhiyeesse. Isa duratti jaalalleessaa ta'uu hariiroo jaalalaa uumuuf fedhii fi kaayyoo karoorfadheen hin qabun ture. Eega abbaan kiyyaa natti gammadee yoo naaf milkaa'ee gaa'ela kiyya yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuun qaba jedheen yaalii gaa'ela yeroo gabaabaa dhaabbachuuf godhus haa ta'uutii garuu hariiroon ani jalqabe gaa'ela otoo hin ta'in si'a hedduu na qoree gaa'ela sirriitti seenuuf waggaa 5 ol biyya hambaa keessatti na fudhate. Anis dubartiidha mitiire dhiirri tokko hinnaaf ta'uu ulaagaa mataa kiyyaa nan qaba. Ulaagaa sana qofa yoo naaf darbe ilmoo dhiiraa waliin tole jedheen gaa'ela dhaabbadheen waliin jiraachuun fedha. Ulaagaawwan kiyya keessaa inni jalqabaan qormaata karaa hiriyoota koo dubartootaan hin qoru namni nani jaalladhe suni darbuudha. Haa ta'uutii garuu dhiira jedhamee hojii qabaates hojii dhabees dubartii biyya hambaa yeroo jedhamu arraba isaa kan gadi yaasnee fi muraasa malee hin jiru. Dhumarratti garuu jaalalleen ni qabadhe karaa dubartootaas jedheen karaa ijoollee biyyaas jedheen akka inni na jaallatuuf na hin jaallanne adda baafachuuf yaalii godheen qormaata kiyya
kufuu dadhabnaan ilaa kunoo kanan itti heerumu jedheen jalqaba maatii koo beeksifadhe. Innis sa'aatii barbaaddetti gaa'ila si waliin hin dhaabaa kunoo yoo feete naan jechuun bara itti gaa'ila dura suuraa jaalallee ofii profaayila gochuun ulfaatu profaayila isaa suuraa koo godhatee ani kan keeti naan jechuun paaswardii toora sooshaal miidiyaa isaa naaf kennuun amanamummaa isaa hanga dhumaatti natti argisiise. Anis tole jedheen walii galaan waggaa 8 biyya ormaa keessa ergan hojjedhee booda gara biyyaatti galeen jaalallee koo kana waliin gaa'ila waliin dhaabbadheen waliin jiraachuun eegaleem. Mana ofiif ijaarrattee dubartiin kaadhimaa yookiin immoo abbaa manaa ishee mana mataa isheetti hin galfattu mitiire. Anis lakki mana kootti hin gallu ati dhiiradha nuuf kireessiitii mana haaraa waliin galla jedhee gaafadheen innis tole naan jedhee baatima muraasa garuu erga waliin jiraannee booda naannoo mana keessanatti hojii jimaa hashiishii shiishaa otuu jalqabne bakki sun bakka dhoksaa fi eenyuyyuu beekuu hin dandeenye hojii gaarii bu'aa gaarii itti argachuu dandeenyu waan na ta'eef maal jettaa maallaqni biyyaan baatii dhufe akka inni dhumu ni beektaa jechuun yeroo na gaafatu anumaan iyyuu maallaqan gudunfadhe keessaa baaseen waan nyaataaf waan dhugaatiif gochuun humna na fuudhee waan na jiruuf tole sanaan booddee garuu situ hojjetee mana keenya jiraachisaa jedheen waadaa galchisiiseen maallaqan of harkaa qabu hundatti immoo loon saawwan jabbilee hoolotaa fi re'oota biteen haadha kiyyaan tikeetti qacariitii naaf horsiisi jedheen horsiifachuun eegaleem. Lafa kanarratti qormaanni siin qoramtan cubbuu hojjettanii gatii cubbuu keessanii otoo ta'uu baatee baay'ee bareedaadha. Hundumtuu dhiirris dhalaanis addunyaa kanarra kan jiru yookiin ifatu ba'eeraa fi yookiin immoo dukkana keessa jira yookiin immoo dukkanaa gara ifaatti yookiin immoo ifaa gara dukkanaatti imala isaa raawwachaa jira. Dukkanni gara ifaattis ta'e ifti gara dukkanaatti gatii cubbuu keenyaan kan nutti dhufu godaannisni isaa bara baraatiin nu harkaan badu. Haa ta'uutii garuu rabbi guddaan namummaa eenyummaa keenya nu qoruuf jecha dukkanarraa gara ifaatti ifarraa gara dukkanaatti deemsi nu deemsisu akka qonxoxxaa ijoollee boossisanii gara duraatti deebituuti. Wantan dursee sodaadhee kana jedheetiif nan qabaam. Abbaan manaan koo mana jimaa waliin eegalla jedhee anaaf inni mana jimaa waliin eegarree wal fuunee waggaa jalqabaattis daa'ima intala dubaraa tokko waliitiin arganne. Erga daa'ima godhannee boodadha mana jimaa kana bannaam. Manni jimaa kun akkuma inni dursee tilmaame bakka gabaa qabu sooressis hiyyeessis dhufee gatii isa madaaluutiin yoo barbaade jimaa yoo barbaade tamboo yoo barbaade hashiishii yoo barbaade shiishaa akka barbaadetti fayyadamee mana deebi'uudha. Manni kiyya immoo kutaawwan garaagaraa waan of keessaa qabuuf maddiidhaan namoonni nu biratti fayyadaman dubartii akkanaa otoo fiddanii koo mana kana keessatti gatii dabalataa argachuu dandeessu. Nutis namni nu arge nun argine jennee hin qaanfannu jechuun abbaa manaa kiyya gurra buusaam. Akka tasaa ta'ee abbaan qabeenyaa tokko dubartii kabaja qabdu karaa dargaggeessa tokko gara mana kiyyaa fidatee kabaja ishee fudhatee guyyaa sana qarshii 20 gatii mana kiyyatti itti fayyadamee fi icciitii isaan eeguu naaf kenneem. Anis ajaa'iba jedheen waa'ee hojii kanaa dhuguma maallaqni guddaan irraa argama taanaan hojiinoo hojiidhaa of jijjiirree hojii kana dhiisnaa jennee abbaa manaa koo waliin mari'anneem. Innis tole jedhee barattoota haayiskuulii elementarii piriippaaraatooriitti siquun gatii durbummaa gaafachuu jalqabeem. Edaa hojii kanatu gurra kiyyaaf haaraa ture malee waanuma magaalittii keessatti bakka garaagaraatti guutedha. Dubartoonni garaagaraas gatii durbummaa isaanii gariin rakkatanii maatii isaaniif dabarsuuf gariin immoo maallaqni wantoota garaagaraa bitatanii ittiin of argisiisuuf waan isaan barbaachiseef akka gabaa gullitee meeshaa irratti gatii garaagaraa kaa'anii gatii garaagaraa ofiif kaa'anii jiru. Suuraa isaaniis abbaa manaa kootti ergu filchisiisee yeroo isaan mana kiyya fayyadamuu dhufan anis filchisiiseen gatii waliif hin galaamu. Yoo amma dubartiin tokko qarshii 20 kabaja kiyya nan kenna jetteetti ta'e anaa fi abbaan manaan koo immoo gatii durbummaa kanaa qarshii 50 goonaam. Filleeti dubartoota finnaam. Maarree kanaan waggaa tokkoof baatii 4 hojjennee anaa fi abbaan manaan koo lafa binnee hojii makanaan
mana giraawundi +1 gamoo mana jireenyaaf ta'u ittuu hojii kana kanaan olitti ni hojjechiisuu danda'u naannooma jiraannu sanaatii binnee ijaarranne. Guutummaa guutuutti hanga jedhamuu danda'utti durbummaa dubartoota 20 lammiiwwan Itoophiyaa biyya hambaa jiraatan maallaqa gurguddaa naaf kanfalaniin manni kun ijaaramee xumurame yoon jedhe sobanatti hin ta'u. Dubartii tokkotti qarshii 200,000 guyyaatti argadhe ni jira. Dubartii 20 kaniin jedhe kan mana koo keessatti gatiin guddaa naaf kanfalamedha. Guyyaatti dubartii 2-3tu fedhii isheetiin kabaja ishee mana koo kana keessatti balleessaa oola. Dhiirri akkanumaanuu nu goyyomsee nurraa waan fudhatuuf maallaqaan gurgurachuun immoo afshaalamuudha dhaloota jedhutu oomishamaa jira. Maarree turtii kana booddee bakka kanatti hojiin taane hojjechaa akka jirru poolisiin nurratti bare. Akka tasaa ta'ee yeroo sana ani daa'ima koo lammataa dahuuf baatii 2tu anaan hafa ture. Guyyaa poolisoonni balbala rukutanii mana koo dhufan abbaan manaan koo mana hin jiru. Anaa fi tajaajilamtootatu jira. Ni qama'ama, ni dhugama, ni xuuxama, ni sirbama mana addaa ture. Anis maddiidhaan jimaa, tamboo fi hashiisha kanatti araadaan seeneera. Ulfadhaati dhiisi otoo naan jedhanii lakki jedheen isaan didaa ture. Kaayyoon koo manni kiyya guutummaa guutuutti xumurame daa'ima koo mana haaraa keessatti dahuun hawwii kiyya yeroo sana hin qabun ture. Haa ta'uutii garuu gochaa badii kiyyaan harkaaf harkatti waan hin qabameef otuu abbaan manaan koo nan argin daa'ima qabadheen mana sirreessaa yookiin immoo mana dabaan seenee abbaan manaan koo dhufee daa'ima narraa fuudhee baadiyyaa geessuun haadha kootti kennee. Walfalmii baatiiwwan muraasaa booda waggaa 3f walakkaan narratti murtaa'e. Abbaan manaan koo seera jalaatii dhokate. Innillee seeraan wanta barbaadamuuf guyyaa dhufee daa'ima narraa fuudheen alatti ijaan isan argine. Silaa akka abbaa manaatii ulfa guutuu waan hin tureef guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan dhufee na ilaaluu qaba ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa narratti murtaa'ellee ana waliin hin dhaabbanne. Hojii inni ni jalqabna jedhee na jalqabsiisetti hidhaan natti murtaa'e. Waggaa 2 guutuu hidhameen koronaa sodaasaa yaaddoosaa malee uummatatti dabalameen uummanni maal akka ta'e maalirra akka dabarse otoo hin beekiin mana hidhaa keessatti ijoollee 2 daheen haati koo ammas narraa fudhattee sa'aatii daa'ima koon guddisuu qabutti hanga isaan waggaa fi baatii 8 xumuranitti ija isaanii dhala mana adabaa keessatti hin dabarse. Akka tasaa ta'ee haati kiyya ijoolleewwan koo 3 na ilaalchisuuf mana adabaatti yeroo naa fiddu ijoolleen 2 lakkuu ta'anii mana adabaa keessatti naaf dhalatan rafanii ciibsisteeti ana bira fiddi turte. Yeroon ani tuttuqee kaafadhullee haati koo akkan ani baay'ee waliin haasa'uudhaaf naaf hin eeyyamtu. Waggaa 2 booddee hidhaa kiyya xumureen gara mana kootti deebi'een ijoolleen koo yeroo naaf dhuftu ijoolleen kiyya waggaa 2 mana adabaatti hin dahe shiishaa, hashiishii, tamboo fi jimaa otoo isaan gadameessa keessa jiranii irratti qama'aa, irratti aarsaa, irratti hin xuuxaa ture. Ijji isaanii argu, afaan isaanii dubbatu, miili isaanii dhaabbatee daqiiqaa tokkoof iyyuu turuu hin danda'u. Lamaan isaanii tokko rifeensi isaanii akka abbaa isaanii luuccaa leenca fakkaatu. Haa ta'uutii garuu qaama miidhamtootadha. Yaa Rabbii maal natti fidde jedheen gaddasa dhugaa taa'uun jalqabe. Mana kiyya isa haaraattis galeen abbaa manaa malee ijoollee kana qabadheen jiraachuun jalqabe. Maalumaafuu ijoollee isaa dhufee haa ilaalu jedheen abbaa manaa koo iyyaafadheen dadhabe mana adabaatii ofeenan ilaalle hiriyoota isaa maatii isaan gaggaafadhe. Haa ta'uutii garuu haati kiyya abbaa koo waliin harka kiyya na qabatte gara magaalaa Finfinnee hospitaala Amaanu'eelitti na geessite. Ilaa kunoo inni ati naganeera jettee boo'aa turte as keessa jira naan jechuun abbaa manaa koo miilli isaa kaaboo yookiin immoo sansalataan hidhame. Anas ta'e ijoollee isaa, obboloota isaa, hiriyoota isaa yaadachuu hin dandeenye natti argisiiste. Edaa abbaan manaan koo yeroon ani mana adabaa seenu sammuu isaatu gadhiiseera. Sammuu isaa gadhiisuu qofa miti. Harkii fi miilli isaa dabalataan boquunsaa ni hollatu. Takkaafillee hin dhaabbatanii. Darbee sekendii 30 yookiin immoo daqiiqaa tokko ture jecha tokko yookiin immoo 2 baasee dubbata. Kanaan ala abbaan manaan koo hidhameera. Yaa Waaqayyo inni kun immoo maali jedheen ammas gaddi kiyya natti jabaate. Kan ijoollee
ijoollee koo lamaanii hin hafiin otoon jedhu kan abbaa manaa koos naaf dabalame. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti namoonni naannoo sana qabeenya ishee akkan gurgurreef jettee abbaa manaa ishee hiitee geesse. Ishiin falfaltuudha. Haatii fi abbaan ishee mana falfalaatii hin dhabamani jechuun maqaa na balleessanii. Tarii hin beeku haatiif abbaan koo mana falfaltuu yookiin immoo toshitu deemanii ni buta'am. Haa ta'uutii garuu ani gonkumaa deemeen beeku. Balleessaan koo cubbuun koo hojii kiyya kaleessaadha. Jiraachuuf hojjechuun dirqamadhaati. Ammas mana haaraa kanatti hojii jimaa hiriyoota abbaa manaa koo waamsiseen jalqabuuf yeroo yaaletti mardoo yookiin immoo gadda laphee namaa cabsu dhagahuun jalqabe. Abbaa manaa koo fi hiriyoonni abbaa manaa koo 8 rakkoo sammuutiin qabamanii hospitaala Amaanu'eel seenaniiru. Hanga har'aallee isaan keessaa abbaa manaa koo dabalatee nama 2 qofatu hospitaala sana keessaa bahe. Isaanuu fayyanii bakkatti deebi'anii otoo hin taane amalli isaanii dhukkubsattoota kaan jeeqee tasgabbaa'anii jiraachuu waan dadhabaniifi hundi isaanii maraatanii jiru. Yaa Rabbii anaan nama raachisuu dhiisuuf jetteeti mana adabaatti na galchitee jedheen deebiseen Rabbiin hin galateeffadhe. Ijoolleen koo kana ta'anii jiru mijire hojii kanan jalqabuuf hin jedhe deebiseen nan dhiise. Tarii kanaan kan isaan gahe anaanis kanaan kan gahe hojii kaleessa hojjechaa turedhaayii jedheen jala mureen ofitime. Gara qalbii kootti hin deebi'e. Abbaa manaa kooti hanga ta'e deddeebi'een gaafachuuf yaalii godhus jijjiirama homaa irraa argachuu hin dandeenye. Mana koo keessa jiraadhus haa ta'uutii garuu manni ni ijaarradhe manni bareedaan kun nagaa na dhorke. Yookiin ijoollee kee ajjeesi ijoollee kee hudhii ajjeesi hanga yoomiitti naafa duudaa kana qabatee jiraattanaan jedha yookiin immoo of ajjeesinaan jedha. Booddee irratti mucaa koo ishee hangafaaf jiraachuu qaba jedheen mana sana gadhiiseen kutaawwan 8 ijaarradhe keessaa 2 nama keessaa baaseen jiraachuun eegalee. Mana gamoon ijaarradhu har'a bor nan gurgura jedheen utuun gatii baasaaf hin jiru koridariin bulchiinsa magaalaa irra darbuun guutummaa guutuutti mana kiyya kaasee. Akka manaatti nama gaddisiisa nama boosisaa. Haa ta'uutii garuu jalqabuma ijaarsi keenyi dogongora waan na tureef guyyaa tokko akka diigamu keessi koyyuu anatti ma ture. Lammaffaarratti maallaqni ittiin manni kun ittiin ijaarame maallaqa kabaja dubartootaa badeeni. Kunuu mataasaaf dhiiga mitiire abbaa manaa koo maraache ijoollee koo duudaa godhe anaan immoo bor maal akka inni na godhu Rabbi guddaatu beeka. Kana qofaa miti gara hospitaala Amaanu'eelitti deddeebi'een ragaawwan tokko tokko gaafachaa yeroon turetti namoota maraatanii sammuu gadhiisanii hospitaala kana keessatti yaalamanii keessaa parsantiin yookiin immoo 80% araada, jimaa, tamboo fi hashiishii shiishaa warreen qabanidha. Warreen araadaan ala bilisa ta'an parsantii 20 immoo yoo xiqqaate baatii tokko haga baatii 6tti yookiin mana amantaatti yookiin immoo hospitaaluma kana keessatti wayyee fi gara jireenya isaanii duraatti deebi'u. Kanneen kaan garuu yooma wayyee fi illee waan sanatti deebi'u waan hin dhiisaniif achuma keessatti immoo dhoksanii bifa qorichaatiin alaa bichisiifatanii waan fayyadamaniif fayyanii bakka sana keessaan ba'anii. Har'a kutaawwan 6 sana kireeffadheen ijoollee koo lakkuu lamaan kana waliin guyyaa guutuu mana keessa jaanja'aa joonja'aan oolaa. Otuu manni kiraa suni hin jiru ta'ee bakkeetti baheen hin kadhadha haa ta'u ilmaan koo ajjeeseen ni du'ani jedheen awwaala ta'e haa ta'u waan hin beekuun qabu. Otuman dhama'een hojjedheen jiraachaa jiru yaanni gadheen takkaaf jireenya kootti dhufte dhala gadameessa kootoo nafiin kun akkanatti na nyaattee mana duwwaa harka duwwaatti na hambistee. Sin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffatan kadhannaa keessanitti na yaadadha. Jireenya koorraatii immoo baradha. Nama araada qabu boru maraatee hospitaala seenuu waliin hariiroo jaalalaas ta'e kaadhimummaa gonkumaa hin raawwatina. Bara jireenya keessan guutuu dhiira malee dhaabbattanii otoo haftanii kanarra filannoo isin gammachiisu. Har'a jireenya toon taane dukkanan jiraadha. Kan mana adabaa otoo natti nanqatiin manattis
Anis manni adabaa gara biraa na eegee qabeenya jedheen itti fiigeen obbolota koon ol manni ni ijaarradhe mootummaan yeroo diigu qarshii 5 iyyuu bakka naaf hin buusne hafteen jireenyi koo ijoollee koo kana qabu kunuunsuu qofa ta'e kanaan booddee ijoollee kana qabadheenis dhiirri garagalee anaan ilaalu hin jiru isiniif garuu dhaamsi koo akkuma jirutti araada keessa namni jiru tarii maallaqa gaarii guddaallee isiniif fiduu ni danda'a ta'a haa ta'uutii garuu yaadumti hojii karaa sammuusaa dhufu yaada hojii karaa sirriitu hin taane kan karaa badiitiin abbaan koo waan qama'uuf darbee immoo tamboo kanas waan aarsuuf abbaan manaan koo qama'uunsaa hagas mara waan adda ta'ee natti mul'anne ture haa ta'uutii garuu kana hubachuu dadhabe abbaamti kiyyayyuu yeroo tokko sammuunsaa sirrii miti waan godhuuf waan dhiisu waan jedheef waan hin jenne adda baasee hin beeku yerootti bakkee keessa bulee namaan ganama barii baatamee manatti galu ni qaba araada jechuun immoo tamboo jimaa hashishii qofa miti humnaa ol taanaan bunniyyuu araadaam dubbiiniyyuu araadaam nyaanniyyuu araadaam araadni waa hedduu of keessatti qabati ulfaadhaa nagaatti galatoomaa